Yaa dhugaa dubbatu maatii isheetii waliin barre hiriyyaa ishee takkaa wal barree jirra. Hiriyyaa isheetii namootu gizee tokko bichaa waliin haasofna. Amma isa sanis hin dalagu akkaawuntiin sunis. Akkaawuntiin hiriyyaa tan tootanaa dammoo nama biraattu fayyadama. Miseenjar ነው የምናወራ ሚሴንጀር እሲ nama biraattu fayyadama. Itti barreessaa ati silkii bira hin jirtu naan jedhanii eessa dhaqxee jedhee gaafadhaan bakka si dubbisti maal naan jedhaniitu gaaf kaanitti hin jirtu iyyuu siin naan jedhan. Abbaan silkii bira iyyuu hin jiru. Bilbilli kan kootii naan jedhan. Yaa adiin irraa kaafatan nima callise yoo hin bilbilallee yoo jedhu hin bilbilam yoon barreessullee yaa bilook tadariggaalloo. Saniin maak indisrejiin ነው የምፈልገው እዚህ ጋር Wayii. Waggaa tokko guutee jechuudha. Silkii sanii gisee barreessituuf illee namni sii deebisu suni teekstii sii ni deebisaa afaan Oromooti dubbatanii. Ani waa dhibba asii achi barreessaa waa takkatti bichaa jedhee naa deebisa. Min turgumaallo. Maal? Suniyyuu tureetiniin jira. Amma haga adii narraa kaafatte haga nabiloo kan suni xiqqashoo sii bubbuleera ammas baatii 3-4 ga'a. Sanuu haga biloo kami. Qara laalaatuma callisan booda faasii bilbila gaafanaan jedhantu jira. Namni siin jee suni saayibboota isiiti moo eenyu akka siin jee sun namaati beeytu moo nama Oromooti moo warra hojiiti moo akkami? An akkami beekamaa keessan beekuu hin danda'u baranis. Bilbila isii ka qara wajjinaa son argite nama biraa bira jira natti fakkaata akka hubadhetti. Isii mana arabaa hojjettiimi? Isiin hin jirtuu naan jedhan. Mana arabaa hojjettiimi? Mana arabaa hojjetti? Mana arabaa hojjetti wayita baddu kana ammootuyyuu የመጨረሻ ቀን ቢሮ ነበረች ቢሮ deebitee ቢሮ turte. Okay, dalagaan turre dalagaa si bilbila galgala si dalagaa soqochuudhaaf biiroo dheeyte. Asbuute masiin argina agarra. Namitti isiin bira dhaqxee argite namitti way bira dhaqxee hojjechaa turte. Namittiin isheen bira dhaqxe sun ammootu narsinaat masaleenyaan biyya biraa deemaa jira kootu biiroo si deebisaa jetteeni biiroo deebiste. Cuma biiroodhaan naa bilbilti. Okay. Maqaan ishee eenyu? Simbool. Kanuma dhugaa simboodha maqaan? Simboodha wal bara simboodha. Simboo eenyu? Alamu. Dhalattu magaalaa eessatti Wallaggaa jettee? Wallagga. Okay, suuraa isii maxxansi ayyee amma akka reefu sanitti namni beeku yoo jiraate teekstii siif haa godhu. Inni gaa isaa amma jaalallee isaatti turtee waggaa tokko sagalee isiin dhageenye just jaalalama qofaafuu osoo hin ta'in lubbuun nagee qabaachuu isii akka ni jirti yoo jiraatte haa jiraattu. Isin galee sanuma baqa jiraachuma isii barbaade yoo ka jiraatu ta'ellee yoo ka isaa wajjin jaalala dhaabuu barbaaddelee itti himi. Garuu TikTok kanarratti akkamitti TikTokii namni barnuma fayyadama? TikTokii ni fayyadamti isiin? Duraan? TikTokii hin fayyadamtu kana durayyuu. Okay. Hoy qaamaan wal beektu moo isin online maanii wal bartani? Lakki online dha malee. Online waggaa furaasatanii? Yaa. Maasii jette heerumeera siin hin jenne akka goota abbaa teekistii mati barreessiti yoo heerumte heerumeera naan jedhi yoo jaarsa argatte jaarsa argadde naan jedhi jiraachuma keen barbaada teekistii itti barreessika. Ani teekistii nama isheen silkii ishee qabatu san waan hin jenneen hin qabu. Okay, bilbila yookiin immoo bilbila kanaan dura namni kennee fi qaafrachuu danda'a ammasii galee. Jettee immoo bareedduu asila. Miciyyoon tanuma barbaadan obboleessa waggaa takkaa miti shaanillee barbaadi irra deebi. Kana biraan hafiinati kana. Nuyi si gargaara sagalee sii taana.
Jaalatee Ani yoo fi tokko barbaadaa jira. online jenni kun akka kana waggaa meeqa barbaachite dhenga dadhii wayii neerumte naan jedha. Online jenee. Ni beeytanii ni bareedduu warra Wallaggaati kun olaal rifeensisiitu daka jira. Ni beeytanii ni gaa'e simboo jedhamti. Wallahi gurbattiimti kun iyyuu baara gurbaa nama sirriidha gurbattiimti kun. Isheen gaafachaa jirtu kun iyyuu. Reekoomoo rikkottanii. Hundi na bira jirti jaanuma kijibaa uummata bakka harkee kan beene hundi. Nin beeka jee kakata yaa uummata. Maaki akkamiin teessitti fakkaata? In badde siikima tokko na jalaa badde lafa isheen buute wallaale. Barbaade bakka kana booddee siikima waan jedhamu jala jedhamu naaf su gaafan jedhu godhe nyaakotti harumteerti. Na bukkee taa'ee halkan na bukkee bulee maqaa isheetiin bilbileessifate. Dubartiin jijjiiramtee jirti akka duraaniiti miti amma. Ilmoo mataa gubbaa isin kaanii deeman amma. Isa iyyuu suuraa ammoo isatti kaa'an isatti fakkaatu. Dubartiin jijjiiramtee jirti. Gamoon keessa jiraadhu gamoon keessa jiraadhu kana. No maaki. Isiin haa heerumtullee wanna feetillee haa taatu waan naannee koo bahiyoot manoor waan maaqnu mufalligo sii galee bakka ruhiidhaan ka jirtu kan bichaa hubachuu barbaadan as jira hin jira akkanaan jettu bichaa barbaada. Guys yaa naagan nu galee jira dhageessanii miti jaalallee isaati waggaa 3 wajjaa soitanii mi silkiidhaan waggaa furetti. Bilbilaan guys waliin agarree garuu bilbilaan waggaa 3 wal jaalatanii. Waggaa takka immoo hin badde bikka isiin jirtu hin beeku. Stiil bayyaarabaa hojjetti biirootti hojiirraa baateeti hojii biraa siqachuuf biiroo dheeyxee jeeqa dhumaa ka hojjaa sun. Sammuu silkii isiitiin nama biraattuu kaasaa. Qo'ee gize namni kaasu sun gize silkiis jalaa kaasee afaan Oromoo si dubbata. In kaasani bar tekstii bichaa naa deebisan malee hin kaasani. Tekstiin sun afaan Oromootiin. Afaan Oromooti. I don't know bakka. Silkii sin kaasanii achumaan baddee jechuun badii tokko malee warii silloon asirra namni tokko nama waliin argini yoo walaltanis bar waggaa tokko nama jalaa baduun wanti dhaamti guys nama wajjin hin jirre tokko yoo wajjin jiraatan ilmoo wajjin horatanii wajjin jiraatanii faa rakkoon uumame kaatee badda nama silkiidhaan wal dubbisaa jirtan immoo haa namni silkiidhaan silkii keessaa wayii bee waa nama godhaare nama tumaa. I don't know. Beeku kanaafuu yoo simboo jedhamti. Bakka godinyaa bakka fudhatu. Amma godinyaa masaa fuudheta. Anko yoo akkatti na dhokatte barnaa deebisuu diddinatti na softu maaliif illee yaani beekta. So yoo na godinyaa masaa fuudheta. Kamiifuu barbaadaa fitiin jedha hafuura si dhageessaa siniin jedha. Gurbaamti kun Yugoo Baziira baay'isa dhiirri koo ijoollee durbaa zorzoo jedheen barbaadu bar dhiirri koo baalegeedha bar. Gaasin hin jedhaan. Dhiirri koo wanti ijoolleen durbaa dhiira dhiistee deemte yeroo baay'ee dhiirri murteessuudha ni fagattee tokko bar. Anaan akkatti nagattee tokko bar. Kun dhuguma na fuudhaa itti nagattee tokko dubartii meeqa dhungataa kun nagattee nagattee badde bar. Maqaan isii simboo yookaan ammootu kennaa. Ani waan nan taane ilaalan illee yoo kijibaa jiraan bar. Amma asirra fiddee bar ana kijibaa na gochuun danda'a. No ammalaan as biratti qoy akkamiin beektaa abdii? Obsa. Ammalaan inni maqaa isii maybe amma nuti dubartoonni kun yoo maqaa 20 mallee qabaanne maqaa qabnu keessa kanutti tolee nama tokko wal barrasii galee isiin inni amma kennaa ta'uu isaa amanee jira akkuma teetteetti silaa kennaa miti lakkii tana ishee wal dhabdan ture kennaa akka ta'e amanee jira lama qabdi kamiseen jira kennaadhaa jee jira maybe tarii isii yoo sobaa jiraatte maybe ta'uu danda'a sii galee. Maybe yoo maqaa isii balleessaa jiraate illee yoo sobaa jiraate abdi yoo atis qoyin fixanne yoo ati maqaa isii balleessaa jiraate illee yoo maybe isiin maqaa sobdee illee san nama isaa isii beekuu fi nama si beekuutu beeka jechuudha. Na abdii waan gaafattu jiraate gaafadhuuti ni ciyyoommee walaa qunnamsiisnuun. Anammoo isa tokko wanti si gaafadhu maqaa silaa kun messenjera ka maqaa miidiyaa isiitti fayyadamtu beekta kennaadhaa jedhaarta. Dammoo ka ergaa isiin wal jaaladhee waggaa 3 fi sagalee isiillee nageene jechaa jirta. Waggaa takkaaf wal jaalanneeti waggaa takkaaf na jalaa baddee sagalee isii
waggaa takka hin dhageenye jee. waggaa takkaan dura asii eessa turte? Natti himi. Beeruut. Eshi achi booda Beeruut turte ila wayita qaaqaa sanii qaanniin turre tana dura waggaa lama moo waggaa sadii akkasii Beeruutti qaanniin turre innaa san isiinu baddee turte deebite baddee baatii lama akkas turte achuma warri ishee. Abdi. Wayyee. Amma laal qorannoon amma eessa turtee namni osoo hin ta'in isiin suni micoon ammaati inni maxxanse micoon inni maxxanse san isuma yoo taate osuma face to face finnee wal garsiisne maal si fakkaata? Baqa rakkoota kan qaban wal si qunnamsiisa. Okay. Ayyee rakkoon qaban illee natti illee san barbaadu. Tiktaakii sa'aatii kanatti moobaayilii na jalaa badee tureera waan jettuun nagaa dhiyeenya kana dammoo yoo I don't care. Koi ijoollee bira jirtutti karaa immoo si dawwaluu danda'a. Ammasitti si dawwaluu danda'a. Asumarra taa'ee bilbila asuma qofaatu isii baree waan ta'eef dhimma kana asumatti fixna. Rakkoon qabu na obsi. Hin gammadaa jirtaa? Mucaan maal ta'e gammadaa jira waan inni immoo sabaa jira. Wallahi hin gammadaa jira. Aganaa namni ishee beeku hin jira jenna. Wallahi hin gammade malee. Mini haal indatti cannakkunee naanee bichaan hin maako malee. Warra arsii kanatti heerumaa agarsiisan jennu waa malee tun akka baddeellee siisa qudhee. Wayne. Osoo amma keenya kaarar geete kutteen kuttee dhumattee heedish deemree maal goota deemi dhumattee achuma dhumate. Anaaf na barbaadaa kan mana sobaa jirta moo koy wallaahi yoo sobaan jirtu mi gurbaagan. Wallahi siin jedhaa maakiyaan wallahi an sobaan jiru siirees ay mucaan hin beekan dawwalaaf jenna. Okay gammachuu. Biloon yoo yesaakko yaallootu malee wallahi bisi sobaan maakii. Miti mallaani. Salmas dhugaa kakuu wanni caaleen jiru gin ni beektaa ani miidiyaa kiyyarratti waan kijibaan dhiyeessu ummataaf si galee saniif. Yaa hin beekee. Miidiyaa haqaati kuni sani maaf malee waan biraatiif miti. Taatee bakka baallamee. Haa dhufti yaaboo meegaa waan gaariidhaan haa dhufti mee. Wayi rabbii kanarra yookaan gammadee seeqaatii bulaa yaa Allah. Nafsi koo tecanni naqi wallahi maaki. Haa dhufti mee ni eeyna. Abdiin sobaa aras sirni beekaanii waan inni gaggaafate hin argitanii guys maqaan isii kan miseenjeraa mareefu simboo ta'uu hin beeknutis no wanti maqaan lama dubbattan tokko eenyu ture kenna amma sila abdiin sobe kennaa nu gaafate kennaadhaa jee maqaa miseenjera isii maqaa kamii jee gaafate sila amma beekuu baate kennaa sanii hinimu ture jechuudha isin galee as biratti hubachuu wanni qabdan tokko yoo jiraate. Maakii ati waan xixiqqoo tana biran dhaabbatiin ati nama guddaadha. Murteessaa nama wal jaalatu walitti fiduu walitti araarsuun guddina keessaa isa tokkodha. Okay? Ka jaalateetu beeka jechuudha. Maa gurbaan achumaan badee? Achumaan badee gurbaan maanni? Isa barbaannu kaan immoo? Bilbiluu kutee baatu. Ijoolleen durbaa jalartanuu keessaa naa barreessa fuudhan barbaada.
Kan heerumuu barbaadan qofti. Hin jedhamne amaniin barbaadan. Wallahi jaalallee baddeeti. Qaalimaa baddee bar hin barbaadu bar kana dura waggaa amma viidiyoo sanatti baasan. Amma dura viidiyoo takka laayivii irratti yoo jaartiin keessi jalaa badde na jalaa baddeettee dhuftee nanti nimiin jee dideen ture jechuudha. Garuu koomantiin inni na jala barreessi wallahi gizee meeqa bakka maakii nagalchi rabbistu jennan garaa na balleessisini galee wallahi laazim. Yoo baddee hin barbaadinaan jee himee ture. Ayyee kaa erga ta'eefu abdii. Hin cufte silkii kunoo dhagaye. Hin cufte silkii. Reject. Hin cufama silkii. Dhageessanii? Silkii xirriin wadarkaa wallaggaa ka jiru dawwalaa jirtaa? Yaa. Dhagaye. Okay, Dubai keessatti irra godhatanii? Yaa akkuma bakkuma jiranitti irra godhatan rakkoon jiru. Teelee keessa Oromoo hojjetaa teelee Dubai keessa? Sagalee waamichaati mati. Sagalee waamichaati. Sagalee waamichaa isin immoo irratti hidhatte. Ati tajaajila walmeeti. Tanga bu'aa. Abdii sobdaa uummanni hin beektu jechaa jira argitee koomantiin guutuun. Isin intalti sana waan ta'eef. Waan ilaalaa jira beektaa maatii. Andi lixayyoo. In sobaadhani. Abdii atillee akkuma naasuma irratti wal bartee immoo qaamaan beektu. Qaamaan beekaan abbaay'ee maal taate. Innaa bakka footoo isii yookaan ka isii waliin haasofte teekistii baagiraawundi naa godhi. Asumatti moo? Suuraa hojii kaatee ni qabda abdii. Ani moo? Ani maa jaalalleessiiti jedhema? No jaalallee isiiti hin jenne gin just yoo kan maasirritti ol beetan jechumaafi. Amanu uummanni si galee uummanni amma nuti ani si amanuu hin dadhabne just intiraan. Uummata meesuu tajaa uummanni kun hin dabeetu. Kumaatamaanis ni argisiisa suuraa isii barbaadan. Si kophaa kan keetii yoo maakii keessaan si garsiise malee ana asirratti na agarsiisuun naacha'u. Waan barbaadde keessaan na gaafa baay'ee ishee. Dhagee abdii. Wayyee. No chao osoo hin ta'in dhuguma micoota ni beektaa yoo ka beekte saayiboota isiitiin maaliif jennaan wallahi jaalala jechuun waan safaaxaati miti si galee. Yaa. Annaa hiyyeessa tujjaaran jiru jaalala jechuun waan safaaxaati miti. Mucaan kunis ilma Oromooti. Kanaafuu yoo dhugumaan ka micoo kana beektu tahee isa hute. Teekistiin deebi'eera qoy. Maalitti dhuguu? Nagamaa kii dubbadhu. Nama addaa waliin agarra. Saayiboota isiillee yoo isiin ka silkiin kan sun ta'e saayiboota isiillee akkana namni akkanaa kuni mana maakitti akkana dubbatee si eegaa jiranii uummanni si jettee akkasii fiduu dandeessaa jechuudha. Yoo kana heerumtee jiraatte illee heeruma si haa jiraattu. Yoo inni amma lubbumaan jiraachuu sagalee isii jecha heela hojjettu qofa barbaadama akkas jee akkuma inni dubbatee akkasimi. Maakii ishi akkanaa goonu. Isii ana caalii inni qaamaan beekamiti. Lakkoofsi hin dhabu waan ta'eef lakkoofsi isii keessaan si haa ergu yoo barbaadde itti dawwaliif. Suukaal chaale gosti dawwiille laati. Ati amma sagalee lubbumaan jiraachuu isii barbaaddaa miree? Eeyyeen miiri ilaa nagar alfallige. Bitmataaliin dammoo hin jibbu'an osoo dhufte harka lamaan qabe banadheetiniin qabe fudhadha. Garuu ammootu lubbuun jiraachuu isiitu yoo beekan afaan guddaa. Minaan illee cinqatii kana keessaan ba'a. Ijoollee isaati. Arsii ijoollee naan. Ani arsiidha. Yaasaa Arsii ijoollee naan. Asaasaa wayyoo haadha. Saasaa. Eeshi bakka rakkoon qabuuti ati keessaan na dubbisii waan jiru kamuyyuu sitti himaanii isii heerumtee illee jirtu lubbuun hin jirti nagaa qabdi fayyaa gaarii qabdi innaa ati asirraallee dhiisiti koottoti keessaan wal isin qunnamsiisa wallaahi ani hin beektu reettanii as bira hin soba jettan kun
Isin mucaan sana Insa maal? alfatta uma tokko ma akkanumaan haasawaa warri koomentii kun. Taama dhiyoo sanni na diraas. Dhageettee abbaayyee. Sanni beektaa waan nuti. Ani rakkoon qabu ani dhufee keessaa si dubbisaa hin haasofnaayyee. Ayyee gara barbaaddeen koottuuti. Maatii Bakka fooloo walii deebisaati wal dubbisaa keessaan. Yaa koottu keessaan ishee. Gaafa tasaa argattu immoo kaadhii beeksisi. tasaa Gaafa argattu immoo si galateeffachuu kun dhufa maakii yaadni dammoota qabayi. Rakkoon hin jiru. Absheer. gurbaan abdiidhaan kun gooba. Oi suuraa isii kana eessaa fuute eessaa argate qofa inni maakush. Eessa argate? Ansi hime be biroo anaafisiin amata afuriif deemaa irra wal barree laa. Suuraan kun kaamata afuriitti suuraa isii kaama duraa. Suuraan asamma waggaa keessa jira. suuraan mamantasite kun ka waggaa meeqaa tette suuraan kun ka waggaa afuriitti waggaa gasiitti miti bar suuraan kun ka ammaati. Amma waa sitti mu'aa tokkotti. Yaa Suuraan kun kayoomiiti deebisiifatillee. Suuraan kun kayoomii fiddeeti. Suuraa waggaa afurii Fotoo ka Beeruuti kaatee jirtu Beeruuti. Fotoo san caalii kan ture illee ana biran jira. no so እሺ Ani amma fotoo kanneen yaa'u maakii anchi taaqalle yeziin agar laayif si galee yaa'u silkiin babbadaa maaliin jedha ani kanneen hin kaayetiin jira. Malee fotoo baay'ee qaba ture. Amma kanaaf anta andi picture awuxalin bakka kaisi foto tokkocha na baasishi sagalee na dhageessennaan gadiddee background goradhu foto ishii tokkocha inni raasa awuxa አይደል እንደምን ትሆናለች yo ፍቅረኛም ቲጃርቲ ተለው ታতে በራና ዳና ደብቱ ይቻል እኔ በህይወት እንዳለሽ ብቻ ማወቅ ፈልጋለሁ Abdi. ወይ Ati suuraa isii takka nu garsiisime hayyee suuraa ni qabdaa? kumaatama isin garsiisan garuu asirra garsiisuun barbaadu maal godhu suuraa namaa walii gadhu. Ati maaliif asirra garsiisu? Qoy ati isii hojii hariiroo qabda moo maaliin Abdi? Hariiroon qaban maakush. Maatuu asirra garsiisuun barbaadu keessaan kottaa noomnaa maaliif jettare yoo isin jaalallee kee taate jiraate yoo jaarsa isii taate dhugumaan jaartii kiyyarra dhaabbadhu naamin jechuus ni dandeessa mirgas ni qabdani beektaa? Laaq waggaa gagana hojii tureedhaan jechuun hin beeku ani. Hin beeku ani. Okay, waa walitti qabdanii? Homaa walitti hin qabulle hin beekuun. Inumaa hin beektu micoo? Hin beeku Maaliif hin beekee taree? keessaa nagaafadhu keessaa waliin haasofnaa deemi maali deemi. Abdi ati waa walitti qabdan micoo tanaa hojii akkan sirraa harkaa jiru kanatti akkan xiinxaltuu siyaasarraa kara jaalatti rabbi na dabarseetti sirratti xiinxalaa. Akkan xiinxalaa jirutti micoo tanaa waa walitti qabdan na fakkaatu jira. Ammucaa iyyuu hin beekaa harmucaan kenna. Baabaa beeyanii fati ganda tokkocha. Kootu keessaan si fuuna ishee. Abdi. Oh. Please billahi kaani qalladaan jiru jedhi. Wallahi inni kalibbee no mufalligaat bakka ka jirtu kan bicha yoo dhugaan beeti ni gaari. Hin jirti Yoo abbuun kan beene ta'e hin beeku jedhi. Leelaa soo meeshiin argi tigir illoom. Awo wallahi lazima ni qalladaan jiru. Qoosa takkatti illee jiru ansi galee. Nama ishii beeku bakka ati illee. Miciidhaan akkam gootanii beektaa? Iddoon baaloota ta'uunaallee. dhugaa kan siin jedhe kana osoo mala salphaa deemtee hin fixattaa bar. Keessaan jaartiti yaadhiifama naa godhi jechuu deemtaan mi? Maa jechuun maa jaartitii osoo jaartitii ta'e maa jaartitii yeroo asirratti illee falmachuu danda'a. Jaartitii yaa miti. Jechuun haamilee nama tokkoo eeguudhaaf warri 430 warra iccitii dho'isuudha beekte. Yaa maal baasee jechuun kootus jechuun furmaata godhuufiif barbaade amma erga inni dammoo yoo ishi baqaanni seeraati furmaata kan argatteen deemishi baabaako. Salaamu alaikum. Dhaggeeffadhu ati maali waan micoo qofa beektuuf maaliif akkana godhatta? So yoo micoo dhugumaan beekte micoo yoo nama jaallattu qabaatte saayimtuu fi yoo jiraatu isii qofa barbaadaa itti sokkee mubaarak musammaa itti erginaayyee. Erga diddaniifu. Akka hattuu wanti Dubaay keessa fiigee qabe sana qabuu dadhabe sanitti isii qabee fiduun dadhabu.
Yalla garas deema garasi salphaa ta'u oolu. Hai. Mucaan warra arsiiti barra kamitti jalaa hafna jira warra soddaatiin dhaabbannaa bira. Inni ijoollee maarsii fakkaata garuu yaa'u atiin qalladaa jirta jedhe abdii. No ችግር የለውም ቢደርስብህ አንተም ትረዳኛለህ ነበር። አልደረሰብህም ለዛ ነው ወላሂ ለዚህ ሁኔታን ኬስ ጅሩ ከነ ሶ ከና ቤክቱቲ ጀቹ ወላሂ ለዚህም ነህ ሂምተ ቱረ ምን ችግር አለው እምቤ ከዮ ጀት በቃ ዮ እሲ ቤት ዱገማ የሆነ ሂምተ ማልታት ዮ ጃርቲ ቴት ፍቅረኛ ተለያታት ዋስ የላባ ፈዳ በህይወት እንዳል ከነገርከኝ እኮ እኔ ከዛ በላይ ምንም የምፈልገው ነገር የለም ሲገለ ግን አስረነ ሂምተ ባለለታይ በጣም ደስ ነው የሚለኝ ዋው 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 ተረዳኝ ና ውበድ በእናትህ ና ቤክ በእናትህ ጋለታራይ Abdiin si qalataa jiru Jechuun saayiba jaalala wallahi. isin qabdaa ta'e kootu keessaanis hin jedhee bakka waan biraa maal sin jedhe lubbu maal taate. Bakka deemi fooloo godhif keessaan dubbisi. Yoo hin taane mucayyoo mubaarak itti ergina. Yaa Mubaarak mubaarak sommaa itti ergina homaa yaadini barbaadee fida inni. amma fiigee qaba mubaarak amma kootu ati na bira kootu. Qoy si bira kootu mucaa booksiin dha'uu deemtaa biyya takka Duubaa hin jiru bar mucaan Liibiyaa jiraan. Na bira kootu maali abdii? Maal haadha mana kiyoo ta'ee boksi dhaaba mucaa. Isaan argatee na dhaa inni gadhaa. Dhaggeeffadhu. Dhagee laawudii na godhi itti bilbili mucayyoo. Hin kaastu muyyattiin wallaahi hin kaastu. Ammatti daawwalee garsinnaa Hin dawwalitti. Bakka abdii galatoomishi. Maaliif jennaan anaatu si buuse yoo dhugaa taate maal irra bilbiltee fidu yoo sirriitti akkanatti konfidensii waa'ee si qabeeyte saayiboota isii itti ergitee fiduun mucayyoo maalinni hayi mucayyoo nuti fardaan deemnee ni fuudhuu ni dandeenya Duubaay bakka isin jirtu duratti safaaxaa gootee nuti warra cimaadhaan mana onagna. Amma keessaan barreessii bakka barreessii fi keessaan barreessii fi qottu. Wayii jaalala tana wallaahi mee suuraa isii duubaan kista